Maal irraa dhuftee maaltu gargaaru? Beellamaan asii qabaa ture. Beellamni kee waa'ee maalii ture? Har'atti hidhamuun barbaadee ture. Kanaafan nufi har'atti beellama naa qabame akka hin hidhamuuf. Maal balleessite? Waan balleessite jira moo? Lakki hoomayyuun balleessin akkanuma hidhamuu barbaade jireenya na dabbare kophaatti bakkee taa'ee ta'u. Kanaaf iyyuu reeda hidhamuudhaaf si barbaachisu qarshii 2,000 kaffaltee taare hoosan kaffalee dhaga kaffalee kottu. Hidhamuunis kaffaltii qabamoo maal laafan kaffala mirga kiyyaa miti hidhamuun? Hidhamuudhaaf garuu mirga qabdaa kaffaluun immoo dirqama keetis nuti tola as teenyee hojjenna sitti fakkaate immoo hojiin qabnu sitti fakkaate kanaaf deemi kaffalee kottu waan barbaanne immoo deemi siniinu. Lakki tola na hidha hoo na hiitan hoo diddan immoo yoo anu beeka maal asin garadhaa? Yoo nuti si hidhuu dinneeti maal gootamee natti agarsiise hirummaa kee tallaala. Lakki yaa poolisii booda hin gaabbitaate akkanan jedhini too na hiite na hidhe hoo didde garuu ani beeka dubbisa. Deemi toosi fee amma odoo dubbiin hin dhalatiin gadda fee toosi deemi siniinu bakka maal fedda waan ati fiddu maa jedhani? Na hidhuu didde miti poolis. Downtown police. Downtown police. Downtown police. Qabe afaan kee. Iddee hidhuu danda'an dhuguma sitti fakkaate gali gara mana sirreessa iddee qalleen akkanaa jira waggaa 10 hidhamta.